akkasitti taayyeen kiyya dubbiin isaa bishaan dhuydee akkasitti gorsaa tahee maal jechuudha obbo Taayyee Danda'a Shawaa Kaabaa gorsaadha maal jechuudha magaafiin kan jechuun maal jechuudha laala silaa isaanirraa barachuudha qaba maal jechuudha magaafiin kan jechuun maal jechuudha Fukaanu tasammaa maal jedhan Taayyee Danda'a adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jedhani bara. Kun salphise dirree gubbatti isa salphise. alee kophaa isaa dirree keessaa fi namni Oromoo ganee namni Oromoo xiqqeesse rabbiin isa xiqqeessaa jiru akkanatti addabaabaayatti isa xiqqeessa. Grupiin Fiqaaduu Tasammaatii fi takka Addisuu Araggaa Qixaawu warri amma kalee achi guute sun dilli sun taayyechi fuudhanii xarafa dhiibanii firraa darbanii jechuudha. Haga inni nama arrabsee quufee isa duraanuu arrabaaf isa barbaadanii jechuudha. Maaliif gittiriidha namichi nama dura dhaabbata. Nama isaan mormuus hin fedhu abiyyi amala isatti. Kanaafuu taayyeen kiyya kaleessa boodarra akka inni isa qir hin jenneef dhumarratti maqaa isaa waamanii akkasii kakachiisan jechuun maal kaja'uuni maali maqaa maal ture gorsa no inninis koree miseensa gorsa godina Shawaa Kaabaatti filatamee jiru gorsa milaala Haayiluu Addunyaa ka inni ergataa ture arraan tana aangoo guddoo isarra caaltu argatee inni immoo ka godina tokko gorsaan bara aangoo miti gorsaan anamma fakkeenyaaf nama tokko kana gorsuu jira yoon fedhe bilbila jalaan kaasaa yoon fedhe jalaan kaasu gorsaan qabadha amma fakkeenyaaf gabbuusanii aangoo gorsaa sanuu ka Oromiyaa osoo hin taane ka godina Shawaa Kaabaatti gorsaa jedhanii maqaa Taayyee yaamanii achirratti miskiinticha maaliif jennaan OPDO keessatti haga feetee wanni jetteeti gaafa waan takka aangoon ta'e dhumatte gaafa sii miti nama akka lammaatu alanfatanii darbanii jechuudha. Ati hawaasa bira jibbamee miti silaa lammaan akkasii jaalala qabu sanuu arra tuffatamee darbamee jira jechuudha. Xayyibaan akkasii darbanii jiran jechuudha. Diraamaa irratti dalaganii akkasii darbanii jechuudha. Arra immoo Taayyee kiyya maal godhanii gorsa godina Shawaa Kaabaa saatana kaabinee tokkoo fi wannaa godhan maali gorsaa wahii hagam takka keessa xiqqeessan isaan duraan gareen isaanii akka Tanakaa akka Saaliyaa akka Haayiluu Addunyaa walaa hedduun isaanii warri asirraa nama arrabsaa ture Ahmad Gishee haa ta'u hundi isaanii uummanni sila minda inni baasuuf Taayyeen baasuuf garee sooshaal miidiyaa goree jajjabee sooshaal miidiyaa ta'e inni mindaa baasuuf tun hundi duraan Taayyeen pirezidaantii taajanii eegan jechuudha. Edaa jarri quban qabu duuba wal mari'atanii fixanii sarpiraayiz godhan jechuudha Taayyee kiyya achitti. Fedhu soballee yoo ta'e we don't care garuu dhugaan jirtu kana jechuudha ammaan tana. So kanaafuu gaafiin nuti Taayyeef qabnu gaafii takkaa jira jechuudha. Gaafiin nuti qabnu dhengadda Taayyee Danda'a kitaaba eebbifatee ture. Kitaaba eebbifate kana keessatti osoo mana hidhaa jiru soofti kooppii abbaa duulaatiif erguu ture. Abbaan duulaa kitaaba kana laaleetiin kun humna kiyyaa olii je'eeni. Taayyee kana nuti waan isiniin jechaa turre. Taayyeen durumarraahuu erga maqaa abaa'ootiin ka hidhamee mana hidhaa taa'u taate maal gochuuf abbaa duulaa ka yeroo tokko pirezidaantii Oromiyaa ture ka yeroo tokko Itaamaajoor Shumii Itoophiyaa waraanaa makalaakaa ture ka aangoo gurguddoorra namicha taa'u namicha mallasii walqixa aangoo qabu maal godhuuf Taayyeen walqunnamaan kun jecha falmataa biroo kana xinxalaatii miti kun kitaaba eebba irratti abbaa duulaatu dubbate Taayyeen nama jabaa akkam akka ta'e kitaaba eebba irratti osoo mana hidhaa jiru USB soft copy akka ergeef kitaaba saasan Taayyeen osoo Jawaar Maammaffaan ala jiranii osoo namoonni isaaf sagalee ta'an jajjabaan jiranii qabsaa'onni dilli tokko kasilaa maqaa inni hidhameef osoo ala jiranii maal gochuuf namicha guddaa abbaa duulaa gammadaa jedhamuuf soft copy erga. Kanaafuu duraanuu Taayyeen OPDO ture jechuudha. OPDOf ergamaa ture wayyaaneef ergamaa ture jechuudha Taayyeen.
Kanaaf taayyeen arraamiti basaasa ture jechuudha. Taayyeen gaafa mana hidhaa turellee basaasa wayyaanee yookaan basaasa OPDO ture malee qabsaawaa Oromoon ture qabsaawaa waboon ture maqaa abaa'ootiin hidhamne. Maqaa abaa'ooti warra nama hiisaa ture jechuudha. So kanaaf osoo mana hidhaa keessa jiru kitaaba barreessuudhaaf, oduu basaasuudhaaf, oduu guuruudhaaf mana hidhaa seenaa ture jechuudha. Yoo kanan godhin sababnummaan inni Abbaa Duulaa Gammadatti sooftii erguuf maali? Kooppii sooftii kitaaba kiyyaa jee wanni ergu maali? Abbaa Duulaa Gammadatti sooftii kooppii osoo hin taane wanni inni ergaa ture odeeffannoo achi keessaa guuru, odeeffannoo achi keessaa argatu. Namni mana hidhaa keessatti maal ta'a beektanii? Oggaa waliin dhufe wahii walirraa barata. Manni hidhaa kun akka mana barnootaati. Namni kun hasilaati dur diina jettuun achi keessa waliin taphata, waliin nyaata, waliin dhuga, icciti waliin sheer godhaa jechuudha. Icciti odeeffannoo guuruuf seena taayyeen. Maqaa soofti kooppiin hamma kitaaba hajee Abbaa Duulaa jalaa himu malee soofti kooppiin inni ergaa ture san odeeffannoodha jechuudha. Sini galee kanaafuu arraan tana inni waggaa san yeroo sanis qabsaawaa ture. Arraan tana immoo waggaa 3 guutuu ana sirra taa'ee Shanee Juntaa jee nama arrabsee Jawaar Mahmad arrabsee qabsaawota arrabsee akkamitti osoo ani hin beekne duuba mari'attanii sila akkamitti akkasiin mari'atan feeta taayyee keenya mee nutti himeeti. Ati nama waan takka lafaa kaatee akkanumatti lafumaa kaatee nama arrabsitu laal tokkoffaa wanni isin beektaniin kaleessa oggaa inni adeemsa jedhu san dhugaadhaa wanni inni ka'eef sun caffeetu filachuu qaba sila pirezidaantii kafilatu qabu caffee ummata dila san kafilachuu qabu isaani ummanni dilla kun achi keessa wal filatanii osoo inni quban qabne osuma inni hal guyyaa guutuu Facebook namaa jala deemaa oolu osuma Facebook ilaalu wal quban qabdu magaalaan isa duuba shammatattee fixattee jechuudha. Ganama gizee kee waan arra guurataa oole ganama inni ni barreessaa juntaan akkana seenee juntaan inni qabsootti jira feega. Warri asirraa waa'ee axabiyaa OPDO hin beekne hedduun isaanii isaa hojii harkatuma akka tana kaa kunfaan hin beekan taayyeen goota jedhanii hojii harkatuman isaan hundi citii tana hin beekan jechuudha. So amma jarri hungaa magaalaa tana isa duuba fixatanii waa hunda fixatanii godhan jechuudha. Maaliif taayyeen nama faawolii meeqa dalage Amaara birattis nama jibbamaadha. Kanaaf biltsiginnaa keessaa sababa kanaan dhawanii darban jechuudha. Sini galee kanaafuu akkasitti taayyeen kiyya dubbiin isaa bishaan dhuydee akkasitti gorsaa tahee angoo akkuma maqaan isaa waamamu yaaman jechuudha. Isaa caaltuu isaaniillee I don't know caaltuu isaaniillee ammaan tana anguma akka Lammaa Magarsaa takka maqaa federaala keessa waan akka wahii takka keessa ni kaan bakka booringi takka gaafa kaan fi kuuti gootee deemtee jechuudha sillee lachirra. Sini galee soo kana jijjiiramni inni fidu hin jiru. Wanni kun diraamaa isaan tolfatanii diraamaa isaa wal leenjisanii itti qophaawanii wal shuumanii wal muudan jechuudha malee kuni caffee Oromiyaa bakka buufate ka Oromoon bakka buufate miti jechuudha. Kanaaf Oromoon kana nuti wahitti kuni nuni ilaallatu jechuudha. Kanaafuu akkasitti obbo Taayyeen kiyya kalee kophaa isaa dirree keessaa fi namni Oromoo galee namni Oromoo xiqqeesse rabbiin isa xiqqeessaa jechuudha. Akkanatti addabaabaayatti isa xiqqeessa. Kan lammaffaa kan jechuu barbaadu caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa marii guyyaa kaleessaa gaggeesse. Namoota hedduu keessatti konfiishinii uumame wayitu jira. Maaliif akka jennu taate OPDO'n maqaan OPDO jedhuufi badhaadhinni biltsiginnaa jedhamu biltsiginnaan kan jennu kan naannoo Oromiyaadhaa akka hin jirre nutti agarsiise guyyaa kaleessaa. Hubadhaa wanna isin jedhu. Biltsiginnaan naannoo Oromiyaadhaa hin jiru. Maqaatu barraa'ee jira malee Prosperity Party hiree ummata Oromoo miliyoona 70-60 olii kan murteessu dantaa ummata Oromoo hofillee kan murteessu dantaa biltsiginnaa dantaa guutuu nama dhuunfaa tokko jechuudha. Jaarmaya biltsiginnaa badhaadhinni wanni jedhamu hin jiru. Akka hin jirre Taayyee Dandaa guyyaa kaleessaa sitti meeqan. Koree giddu kaleessa biltsiginnaa naannoo Oromiyaa keessa taa'ee muudama guyyaa kaleessaa quban qabnu hin beeynu eenyutu muude eenyutu jara kana dhiyeesse eenyutu jara kana file jechuun dhugaa isaati haqa. Taayyee dhugaa jedhe. Quban qabu ka jedhe dhugaa quban qabu. Namni dantaa ummata Oromoo Oromiyaa caffee Oromiyaa guutu murteessu nama tokko innis Abiy Ahmed namicha jedhamu. Abiy Ahmed ammoo abukaattoo qaba. Abukaattoo isaa Fiqaaduu Tasammaa. Fiqaaduu Tasammaa jechaan itti gaafatamaa waajjira dhaabaa Prosperity Party naannoo Oromiyaa naa qabadda.
namicha bara darbe qurxummicha qabuuf bishaan goysuu qabnaa namicha jedhe jechuudha. Baaru michuu baara goysuu qabna jedhe garte qurxummicha qabuudhaaf. Waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromooti. Qurxummicha qabuuf baarri goquu qaba namicha jedhe gartanii Fiqaaduu Tasammaa namicha jedhamutu Abiyyiin isaa fi Abiyyitu lamaan kanatu Oromiyaa bulchaa jira. Jaalatanii jibbitanii. Shimallis Abdiisaa waan guyyaa kaleessaa Abiyyi Ahmadii fi Fiqaaduu Tasammaa masaraa Minilik keessa taa'anii maqaa kaadhimamtoota kan muuxannoo qabaatee dhiise akka ofii isaaniitti barbaadan warroota akka isaan barbaadanitti isaanii dalagu isaaniif ajajamu. Eenyuuf Abiyyiif ajajamu. Fiqaaduu Tasammaatiif ajajamu. Warroota ajaja isaanii fudhatan humna haaraa fidatan. Akkuma asiin dura tiim Lammaa rukutanii tiim Qicime fidatanitti tiim Shimallis fa'aa fidatanitti har'allee Oppidoo keessa rakkoon guddaan rakkoon hamaan akka jiru hubadhaa. Walamantummaan akka hin jirre walquba qabaachuun akka hin jirre afaan Oppidoo Abiyyi godheen akka inni deemaa jiru. Oppidoo wani baradanii jechuudha. Afaan godhee Abiyyi akka deemaa jiru sirriitti irraa hubanna guyyaa kaleessa jechuudha. Walgahii guyyaa kaleessa irraa yoo Taayee Danda'aan adeemsa jedhee gaafatee namni bakka kana muudame nama seektara tokko hogganee hin beekne nama muuxannoo qabne dandeettii hin qabne muuddanii kan akkamitti nu quban qabaatiin pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan shuumu kan filatu akka Taayeen jedhetti seera bara adeemsa keessatti adeemsa seeraati. Fiqaaduu Tasammaa maal jedheen Taayee Danda'aa adeemsa mana caffee Oromiyaan beeku jedhanii bara daddalawu hin ajjeese hin salphise dirree gubbatti isa salphise harka baasee Taayee Danda'aa adeemsa mana caffee hin beeku caffee Oromiyaan beeku jechuun xalayaa shuumamuu san kan barreessee Abiyyi wajjin masaraa Minilikii fidee Shimallis Abdiisaa quban qabuuti maqaa namoota yaamuyyuu hin beeku bara Shimallis naamana warra kalee yaamaa olisan keessaa cinaa ol warra inni maqaa jaraallee hin beekne bifaanillee jara argee hin beekne irra baay'een isaanii. Already tiimii Abiyyi uumatee jira caasaa mataa isaa kan gartee Taayeen fa'aa quban qabne kan Shimallis Abdiisaa fa'aa fi Addisuu Araggaa fa'aa quban qabne maqaadhaa hin nyaatanii borcii dhiibanii ruurii isaanii dhiibanii deemanii hidhoon kee garuu jarri boolla jalaatiin warroota xiyyitii ta'e kan isaanii ajajamu ijaarratanii caasaa deemaa akka jiran irraa hubanne jechuudha.